Ashamaa harka fuunee hordoftoota keenya YouTube nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii an nagaa kooti galata waaqayyo isinis baga nagaa taatan jecha hara jechuudha biddeenaan tolchoodha jechuudha yaa kushiina keessan turuudha yaa kushiina immoo kushiina sun taane man hojjetamee dhumna keessatti hojjeta jechuudha inna sinatti nagarsa jechuudha man akkana kana hojjetamee hin dhumne jechuudha ganaadha isa keessatti hojjeta jechuudha aarri immoo intin irraan baachuudha intin hin jedhu jechuudha innaayi ara biddeen tolchu yaa eegen Itoophiyaadha galee viidiyoo hojjechuun natti hin tolle malee ani har'a bicha miti jechuudha biddeen kan tolche har'aan guyyaa sadii moo akkasii jechuudha ayyaana wajjin jechuudha innaayi viidiyoo waraabuu natti hin tolle malee jechuudha yaa deebisii jechuudha eeleen koo yaa eeleen namni itti tolcheen beeku jechuun turee jira jechuudha yaa isa sirreeffachaan ture jechuudha yeroo argitanii biddeen jechuudha kana fakkaata biddeen eeleen kiyya immoo amala qabdi dhugaa rabbi yaa taa'aa turte beektan innaa isa eeleen koo immoo kana jechuudha sun qoraan itti qoqqoodhan kana baay'ee qoraan fixxii dhugaa fadhu dubbadduudha innaa jidduu keessanii noo iti jechuudha xiqqoo bakka jidduu noo baay'ee si rakkisti jechuudha innaa kana fakkaata isinitti mul'ata jedhee yaada jechuudha hordoftoota koo amma sun ishii jalqabaati jechuudha jalqabaa immoo bixxillee minamina jalqaba isaatti bixxillee kan deemsisan tokko jira miti anis saniin godha obbo guutuutu man tosha jechuudha malaka eelee guutuutu man godha jechuudha amma kaameraa koo lafa godhadheen intiniin jira mochuudha inni faasiin jira bubbee sittiin tuni godha jechuudha inni akkanatti godhadhee tananii oomisha adda siin hin baranne garuu akkatti godheeni amma kaa eelee tanaa wallaan jechuudha yaa umma irraa hin baasa jechuudha xiqqoo ishee sirraa hin oolle yaa kun lebbee gobazi እና ምናምን ወደችላ ያ ካምቦዲ ሰሊጥ ወደችላ ጣፊ ኤንገ ደምቡ ከይሰቹ አገነሙ አብስ ወደችላ እና ይሄን ነው ባይ ቆራንት ይገባ ወጣችሁ አይደል እንደውማ ያ ወካከች ተምሽ እንደከምድችላ Yeroo tokko bicha haati isaa jechuudha. Haati abbaa warraa kooti yoo qoftee yoo tokko toshiiti malee maasariin isaanii yeroo tokko kan toshan malee inni qoqqoon ittiin toshuudha. Inni yaa walaa nyaata waan ta'eef kanaaf ittiin tolfamtu jechuudha. Akka namatti teessi kanaaf eeleen immoo gaafa ittiin tolchuun gaafa akkasitti keessista. Kan taate jechuudha. Amala baasti jechuudha. Mataa baay'ee innaa akkasiin jedha kan hordoftoota kooyi. Baadiyyaatti naan taanee maatii kaayee saskiraayib godhaa jabeessa jedha. Jabeessa isin malee maalan qaba isin jedha kan. Kamera tutup yapıldı. Evet. Şu abi itibariyle aracıra. Para bir katılıyoruz. İnna kana bakada kaysına gidemati koy. Akka kanatti hojjenneeti ani immoo fuulli koo ibidda gaafa na tuqe hin danda'u jechuudha yoo biddeenillee amma kan toshaa jiru jechuudha sa'aatii kan toshaa jechuudha guyyaadha jechuudha dhugaa rabbi ganama jechuudha otumaan akkas sochachi jedhu sa'aatii kana eegi jechuudha dhugaa rabbi akka kootitti ganamaan hin ka'ellee jechuudha ganamaan hin ka'eesi yoo doomani keessatti jedhu otumaan qorsii hojjedhu maal jedhu otumaan uffata miiccu maal odoon jedhu
sa'aatii 8 amma jechuudha. Yeroo kana garuu biddeen toshaan maaliif inuu alleedha garuu inni amma sa'aatii kana kan na eessise jechuudha. Akkasa siniin jedha hordoftoota kooni amma ibidda hundarratti qoraan xiqqooshi ji'a waan ta'eef dafee namaaf hin ta'in jedhu jechuudha. Akkasitti goonee wayyoo eeleen akkatti ishiin qoraan fixuu dhugaa sanu kaawwata minaaminatti godheen jechuudha. Yookaan nan jijjiirradha jechuudha. Maaliif baay'ee qoranna fitta jechuudha dhugaa dubbachuudha. Nan jijjiirradha jedhee yaadaan beeku. Akkasa siniin jedha kaayii isinis galtanii akkana kanatti hojjetanii kana gaayee kama nama daamisanii mabraatii jechuudha. Yaa wasitti siin jira. Yaa baadiyyaatti guddatte wanni martuu sitti ulfaatu. Maarami intala baadiyyaa yoo taate idammoo yoo ati intineetti wanni kamiyyuu namatti ulfaatu jechuudha dhugaa waaqa dubbachuudhaaf. Ani waan kamiyyuu naaf waan kamuu nan hojjedha dhugaa Kiristoosiin jechuudha. Nama nam tokko jechuudha. Aaruma kana hojjechuun minaamina jechuun namni jiraamti of jajni minaaminni keessa jiru akkanatti hin toshee nyaadha kan jiru tokko hin dhabamu jechuudha. Innaa nuti gina bakka tolchina gaa mabraatii maal eeleen mabraatii minaamni sun jiraamti qoxaarii sammuu kana maaltu sakbaleestoof iyyuutti fayyadamnaan hin gaa jechuudha. Yoon akkanatti hojjete maal rakkoo fa'aamaan dhugaa'uudha. Wal mana madaamittuu ko laffaatee hirriiba dhabdee makaraa taatee hojjettaa miti. Yoo maatiin qabaanne nama maatiin hin jiru waan ta'eef anaa fi isaa yookaan yeroo tokko yoo namni of hiriyoonni isaa oofan ollaan namatti dhufe malee dafeen tolchu duraan dhuga rabbi guyyaa shan waan akkasii faattaan tolcha jechuudha dafeen tolchu. Kana immoo gaafa kana immoo mashaaloo jedhanii mitiire moosichi sibiiltatu jira jechuudha. Waan kusheenaan qabu siniin jedheen jira jechuudha. Inti namatti nan hojjedha malee. Amma immoo kinooti lammaffaa isa irraa baasa jechuudha. Yeenanti waan bakka sirroofte inni daabbootu bashan tireen da'uun jechuudha bukeedha jechuudha. Inni argitanii biddeen isaa baay'ee tokko fayyada dhugaa waaqee jechuudha. Baay'ee illee kan bukaayee intini kan jedhe shoomuxxoxa illee miti jechuudha. Kawal cogaara kanallee waan qabuuf sirriitti bukeessu jechuudha. Kurshoosaa yoo bukeessu xiqqeessatti godheen bukeessa jechuudha. Inni akkasitti kaawwata keenyatti gurgudhannee maaliif akkasitti kaawwatatti gurgudhatanii maaliif dheedhiin baay'ee qoraanna fixu jechuudha. Zawaaqa foto keessatti galee keessumatti galii jedhe soo keessa abbaatu irra himiti kanatti illee irraa ka'e irra hiletti Tsalootidhaan jammar jedhe bineelda dhuga. Innaa akkasa isinii jedhu hordoftoota kombo dammoo goddanyaati jettu na bira jira jechuudha. Maaliif kophaa intee jechuudha giddiin bal'aadha waan ta'eef xiqqoo caakka qabu na sodaadha jechuudha kophaafi jechuudha. Kanaaf ana biyyaamu wajjin dabarsina jechuudha tokko yeroo maraan immoo hojii qabdanii akka hin jenne kina hojii hojjechaa irraa hojii hojjechaa jedhu tokko immoo fataa wal godhaati isiniin jedha. Akkasa isiniin jedha akka hordoftoota koonii maashi haadhanii immoo zayitiidhaan ittiin godhadha jechuudha. Amma kina immoo itti adeemsa. My God. Akkasitti kan uummata kooyii isinillee biyya keessanii isin ga'ee sharafattanii akkanatti viidiyoo nu hojjetas na agarsiisu jechuudha. Jechuudha. Amma akka kanatti tolchee fixeettiin walitti deebina isiniin jedha. Warri maatii naan taane maatii naa taa'ee na jajjabeessai. Bilisa dhugaa rabbi hara duraa na eegsisan naatti. Waan maddaata illee yoo ofirraa kafalee koo shakkaadha miti dhugaa rabbi jechuudha. Intalannatti kolfaafin jechuudha. Innaa fuula koommoo ani danda'u maarame fuulli bayyisuusu. Maaliif kun ibidda na fudhata jechuudha.
Garooni warra gammadeen hojjedha garuu dhugaa rabbi garuu fuulli koo fuuluma koo dadhaba jechuudha yeroo mara jechuudha. Fuulli koo bakka na diddiimata jechuudha. Kun boqoon kiyya lama kun na diddiimata. Inni akkasa sinin jedha boodamma. Warra walitti deebinaa sinin jedha. Amma sini. Egaa gaafadhu. ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? አላችሁ ወይ? እኛ ደህና ነን አለን። ተፈፋ እናችሁዳ ብደንገኝ ተሽነ ፍንደ ረግኖት የቹራ ያው ባለሞ ወደ ኮሙን እናንተ ነው ትየቹራ ግን ጥሙሬ ዝር ጅቹራ አናፊሽን ይጀቹራ ጎደኛትያ ኑጀጀቤሳይ ወጅን ቪዲዮ በበሬዳ ሲኒ ሆጀና እንጀና ኢንሻአላህ አይደለ ኑጀና ሰብስክራይብ ንቆጣና ንወርዶ ፋዳ ቪዲዮ ከኛ ማዱማኑ ላላይ ዱጋረብ ጅቹራ አማይች ጅቹራ ሺ ወጅኔ وانا دادا وان غمچيسا ጋፈ ዳይበቲ ፍራ ረፍስነ ይረፍስነ ፈርሶለ ተትገሪነ የሙጫን ተቆንጀራ ሰራፊስ ድርዬ ወይ ተቆጅራ ከዛም በኋላ ቪዲዮ በደስ እንዲ ሆጀነች ወይ ደሞ ሞጭራም በከ በርባደን ደማ ነው ዳዎቺ ሰውታ እንደም ነው ሰንዳዎቺ ነው ጋራ ቢጀችራ በከ በርባደን እንደችራካ ይሄ ደሞ ይሰወሰ ሰንጀና ጉዲ ነው አራቁን ኮኔ ሰታገርሲስና በከ ከሚዮ ተውቾ ሰታገርሲስና dhugaa rabbiin nu jajjabeessai amma bakka wajjin hojjechuudhaaf diskas goone irra wajjin mari'annee irra waan ta'eef biraankisaa ta'u bakka wal boochisin amma bakka miti kanas niin jedha nu hordofaayi arrarra kaasnee wajjin hojjannaa dhugaa rabbi jechuudha. Ishiin immoo goddanyaatiyya baay'ee gubazii nama jajjabeessiti jechuudha. Akkasas niin jedha maatiin haa ta'u warri maatiin taane ያው ከብደንጊ ያራካ ከስካቢ አኮ ይላል ተከነቹ ደሩጋ እና ቪዲዮ ምራት ወልት ደምኑት ነጋዳ ነው ትራይ ስንደና ባየስን ጃለና ባየስን ካበና ቻው ቻው